sochiin humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggatti itti fufee jiraachuu fi godina Salaalee Aanaa Darraatti haleellaa raawwachuuf qophiitti jiraachuun dhaga'ame. Lixa Harargee Bordoddeetti jaleewwan mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa kafaltii paartii fidaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuun himame. Magaalaa Naqamtee keessatti milishoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa PP manguddoo tokko haala suuqannee isaan ajjeesuu fi manneen ummataa diigaa jiraachuu himan. Bitootessa 7,2026 ashamaa harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaa naa waliin turan afeerraa kooti. sochiin humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggatti itti fufee jiraachuu himan. bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. sochiin humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggatti itti fufee jiraachuun himame. humnoonni finxaaleeyyii lafaa dhufaa dabalataan naannoo Amaaratti as cehaa jiraachuu agarsiisa. warra kana dursee humni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo Iizii Bizamoo ofiin jedhu kutaa waraana jahaa of jalaa qabu godinaalee lameen keessa socho'aa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. kutaalee waraanaa kanaa cimsuuf hidhattoonni hedduun naannoo Amaaratti fannoon ergee as cehaa jiraachuu maddi oduu ibseera. humni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo sochii isaa godinaalee lameen keessatti itti fufee jiraachuun himameera. godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichotti naftanyaan lafaa dhufaa kun har'a bakka Tulluu Leencaa jedhamutti dhukaasaa erga turaniin booda gaara qabatanii qaama achiin socho'uu haleeluuf eegaa jiraachuu dhageenye. magaalaan Angaar guutee ammas sodaa guddaa keessa jirti. kana malees sochiin geejjibaa aanaalee naannawa sanaa keessa dhaabbachuu jiraattonni nutti himan. sababni isaa bakkoota hedduu humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo riphee waan eegaa jiruuf sodaa nageenyaaf uummanni socho'uu sodaate jedhan. imaltoonni hedduun magaalaa Angaar guutee gahanii danqamanii akka jiranis dhagahameera. godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorotti immoo ganda Daargee Kottichaa jedhamutti humni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo kun walitti qabamanii jirus eeraniiru. beeyladoonni uummataa tibbana saamamees achitti walitti qabamee akka jiru namoonni argan himaniiru. Lixa Harargee Bordoddeetti jaleewwan mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa kafaltii paartii fidaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu himan. bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. godina Lixa Harargee aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Laga Arbaa bakka Addaa Boqoo jedhamutti gaafa guraandhala 28 bara 2026 irraa eegalee lukkeeleen impaayera kufetti lubbuu horuuf warri hiiqqatan deeggarsa paartii badhaadhinaa fidaa jechuun hawaasa doorsisaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. hawaasni araddichaas kaffaltii guyyaa guyyaan isiniif kenninu hin qabnu qoonqoofuu waan nyaannee bullu dhabnee gargaarsa nu barbaachisa hoggaa isaan jedhan hordofuun jaleewwan mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa haaloo kana ba'uuf jechoota sammuu hawaasaa miidhan mana irra deemanii dubbachuun afaan qawween doorsisaa jiraachuun baramee jira. jaleewwan mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa hannaa fi karaa qaxxaamuraa qabeenya tuullachuu baran hawaasa irra deddeebiin isin gaafachaa turreerra dirqamaan kaffaltu jedhan. har'a irraa kaasee namni hin kaffalle hidhata waraana bilisummaa Oromoo qaba jechuun hawaasatti dhaadachaa turuun ibsamee jira. aanicha guutummaa keessatti gara jabeeyyiin sirnicha utubuu fi umrii dheeressuuf maggalan waan hawaasni keessaa hin qabne itti maxxansuun yakkanii saamuu fi maqaa adda addaa da'oo taasifachuun hanna irratti bobba'anii jiru. humni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu godina Salaalee aanaa Darraatti haleellaa raawwachuuf qophiitti jiraachuu himan. bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. humni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jedhee uffamu godina Salaalee aanaa Darraatti haleellaa raawwachuuf qophiitti akka jiru maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. maddeen aanichaa akka jedhanitti humni aanaa Darraa keessa buufatee jiruu fi humni dabalataa gara aanichatti heddumminaan tibbana seenee tarkaanfii qindaa'aa fudhachuuf qophiitti jiru jedhan. humni kun aanaa Darraatti ifatti mooraa leenjii tolfatee hidhattoota leenjisaa jira jedhan. tibbanaa warri leenjii marsaa 10ffaa fudhatan eebbifamuu simaniim. kun ta'ee otoo jiruu bulchiinsi aanichaa mootummaa Oromiyaaf gabaasa sobaa dhiyeessaa jira jedhum. akka waan hidhattoonni garichaa 250 caalan karaa nagayaatti deebi'uuf harka kennatanitti gabaasni dhiyaate soba akka ta'e dubbatan.
jara haleellaaf qophaa'aa jiranii fi leenjii marsaa marsaan ifatti kennaa jiran akka waan harka kennatanitti dhiyeessuun afaan faajjii uumanii garichi haleellaa akka raawwatu gargaarudha jedhan maddeen. Haleellaan garichaa yeroo kamuu jalqabamuu waan danda'uuf uummanni yeroo kamuu caalaa of eeggannoo akka taasisu waliif akka birmatu jechuunis dhaamaniiru. Mootummaan Oromiyaa kan nageenya lammiif yaadu yoo ta'e gabaasa aanatiin burjaaja'uu dhiisee dursee humna nageenyaa bobbaasee haleellaa gareen kun qophaa'aa jiru fashaleessuu qaba jedhan. Kun ta'uu hafnaan akka mootummaan Oromiyaas harka keessaa qabutti fudhatamuun waan hin oolle jedhan. Bulchiinsa aanaa dharraa keessaa warra garee yeedar maanninnet asmallaash komitee ofiin jedhu kan aanicha gara naannoo Amaaraatti kutuuf barbaadu waliin hojjetutu jira jedhu maddeen. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti milishoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa PP manguddoo tokko haala suuqannee isaan ajjeesuu fi manneen uummataa diigaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 3 naannoo Kidaanee Miirat jedhamuun beekamtu keessatti bitootessa 2 bara 2026 milishaan murna mootummaa naftanyaa bilxiginnaa maanguddoo tokko mana jireenyaa isaatti itti dhaquun yakka tokko malee maqaa ati waraana bilisummaa Oromoo waliin quba wal qabda jedhu itti moggaasuun ajjeesanii deemuu jiraattonni bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti addeessanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti maanguddoon maqaan isaanii Gammachuu jedhamu akka lakkooftuu yeroo impaayirattiitti halkan keessaa tilmaama naannoo sa'aatii 2:00 jidduutti mana jireenyaa isaa deemuun gad waamanii gara jabinaan balbala mana jireenyaa isaa fuulduratti ajjeesanii deeman jechuun ifoomsaniiru. Namni kun yakka dalage hin qabu kan jedhan jiraattonni garuu murna badiitu yakka malee sobaan yakkamaa taasisuun maatii isaa irraa galaafatan jechuun dabaluun dubbatu. Murni maafiyaa mootummaa naftanyaa PP yeroo garaagaraatti ergamtoota isaa Oromiyaa mara keessa bobbaasuun uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii bifa mul'ataadhaan raawwachaa jiraachuun haqa hin haalamnedha. Dabalataanis bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilxiginnaa manneen hawaasaa diigaa jiraachuun himame. Godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 4 keessatti lukkeeleen mootummaa naftanyaa bilxiginnaa maqaa daandii isiniif hojjenna jedhuun manneen jiraattotaa beenyaa tokko malee diiganii mancaasaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoota manni jalaa diigame keessaa kanneen maqaan isaanii nu ga'e Temesgeen Dabalaa fi Tashaalaa Dabalaa ta'uun ibsamee jira. Dabalataanis gandicha keessatti waraana sirnicha of jala hiriirsee adda durummaa qe'ee fi qabeenya hawaasaa mancaasaa kan jiru jala deemtuun mootummaa naftanyaa bilxiginnaa nama maqaan isaa Biraanuu Waajjiraa jedhamu ta'uu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.